lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti duutii itti murtaa'e 47 keessa 4 murtiin du'aa irratti raawwatamuuf akka ta'e hidhamtoonni murtiin du'aa itti murtaa'e kun beeksisanii jiru. Dhimma kanaan wal qabsiisee mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Saudi Arabiyaatti duutii itti murtaa'e baraaruuf xiyyeeffannaa olaanaa fi saffisaan hojjechuu akka qabu maatiin lammiilee kanaa fi namoonni itti dhiheenya dhimmicha hordofan waamicha dhiheessan. Gareen Gabra Tsiyoon Gabra Mikaaliin durfamu kibba Tigraay humnaan qabachuu beeksise. Garichi kibba Tigraay humnaan seenuun sarara diimaadha jedhe bulchaan godina kibba Tigraay Haftuu Kiraayos. Jedha nu dhuffatanii wal hiikuuf nu yaamanii jedhe Jawaar Muhammad. Dubbima Jawaar Muhammad jedha nu dhuffatanii wal hiikuuf nu yaaman jedhe irratti hayyadaan da'as Oromummaa qumaaraaf jechuudhaan dubbii eegale. Yooyyaa harka fuune ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa. Dubbii Jawaar Muhammad jedha nu dhuffatanii wal hiikuuf nu yaaman jedhee fi dubbii Taayyee Danda'a Oromummaa qumaaraaf jedhe qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara dubbii Jawaarii fi Taayyeetti isin hin dabarsin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Asumaan gara dubbii Taayyee fi Jawaaritti isin dabarsina isinis amma xumuraan faana turaan affeerra keenya. Abiy Ahmed tibba kana jaala isaa durii Isaayyaas Afeworqiin walitti dhaadataa jira. Lola olola gaggeeffamaa jiru keessattis Oromoo harkisanii galchuuf tattaafataa jiru. Mee dubbiin tun akkamiin as geessee fallihoo maali jechuudhaan barruu isaa jalqaba Jawaar Muhammad. Bara 2018 qabsoo qeerroo sirna wayyaanee harka aangoo micciiree fuudhe gaafa Abiy Ahmed taayitaa dhuunfate tarkaanfilee dura fudhate keessaa hariiroo diinummaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture jijjiirudha. Tarkaanfii kana qabsaa'ota Oromoo dabalatee namoota deeggare. Ammoo adeemsa hojiin araaraa kun hordofuu qabu irratti garaagarummaatu ture. Gameeyyii akka Leencoo Lataa fi Diimaa Nagoo kan hogganoota Eertiraa waliin hariiroo yeroo dheeraa qaban hangafee dargaggeeyyiin akka Kiyyaa fi Garasuu Tufaa araarri Eertiraa waliin godhamu ariitii qilleensarraatiin osoo hin taane marii sirna qabeessaan gaggeeffame lafa akka qabatu waataa turre. Hariiroon biyyoota lamaanii sharri kuma hogganoota lamaan qofa irratti rarra'e ta'uu manna sadarkaa biyyaatti akka ta'uu qabu dubbanne. Wallabdee Eertiraa fi Itoophiyaaf sababni tokko diinummaa Shaabiyaa fi Wayyaanee waan ta'eef marii araaraa godhamu jara lamaan kan hirmaachise akka ta'u mootummaan federaalaa garee lamaan keessaa tokkorra goruurra shoora walitti dhiheessu akka taphatus dhaamne. Dabalataan biin hulaa galaanaa asab dhimma ijoo dantaa biyyoolessaa waan ta'eef ganumaan mariin bal'aan irratti godhamee waliigalteen cimaan akka taasifamu yaada dhiyeessine. Kana hundaafuu gurri hin turre waanan yaadadhu keessaa obbo Daawud Ibsaa gaafa biyya galan muuxannoo yeroo dheeraa Eertiraa turaniif erga jijjiiramanii dhufanis haasaa hogganoota biyyattii waliin qabaachaa turan irraa waan hubatan natti himan. Anis dhimma kana Abiyyiifis beeksisuun akka barbaachisu waanan amaneef beellama qabate obbo Daawud Ibsaa akka dubbisu gaafadhe. Waan Daawud Ibsaa beeku kan ani hin beekne maaltu jira jedhee na harkatti busheesse. Hariiroo Abiyyi fi Isaayyaas kan saffisaan ho'ate sana warri Tigraay akka tumsa isaaniitti duuluuf ijaarameetti fudhachuun shakkii hamaa keessa galan. Dubbiin tun bubbultee balaa hamaa akka dhalchuuf deemtu Abiyyittis warra Eertiraattis watwaataa turre. Dhageettii dhabnaan gara miidiyaa uummataa beeksifne. Gamni lachuu ergamtoota wayyaanee jechuun gurra nutti cufachuu qofa miti diineeffatanii olola nutti banan. Nuti garuu balaa as deemu yaaddoofne malee sababa jara taankii fi baankii osoo qabanii mo'anneef sanaaf wanti ergamnuuf hin turre. Kan sodaanne hin oolle lolli Tigraay dhohee gaagama lubbuu nama miiliyoona tokko olii fi qabeenya doolaara biiliyoona 30 ol Itoophiyaa kasaarse. Kasaaraa sana hunda booda addunyaan birmattee lolli akka dhaabbatu dhiibbaa iyyannaa gootu nagaa waaraa fiduuf mariin araaraa humnoota lola irratti hirmaatan afranuu federaala Amaara Tigraay fi Eertiraa hirmaachisu akka qabu watwaataa turre. Afur ta'anii wal waraananii lama qofti araaramuun walitti bu'iinsa haaraaf kasaaraa saaqa jenne. Abiyyi garuu Isaayyaas Afeworqii fi waraana isaa kan gaafa muddamsu sana lubbuu baraaran salphamatti gate waliigaltee Pirootoriyaa mallatteesse. Humnoota Amaaraa kan qilleensa miidiyaa fi lola irratti ibiddatti naqee ture sana kilaashii gurraacha kumaa kitilaan hidhachiisee waliin
dirreetti facaasee Tigraay waliin araaramu labse. Kana irratti hin dhaabbanne gaafa marii araara lammataa jira Tigraay waliin Naayiroobitti wal gahan beenaa wal tumsinaa Isaayyaas waraana jedhee guuzii yaammate. Hooggantoonni Tigraay ni didan dubbiin oolte hin bulle gurra jara Eertiraa geesse walitti gaarrifannaan hammaate. Jara Amaaraa kan gaafa lola guuzii yaammate gaafa nagaa dagate sanas kilaashii itti raabse hiikuuf iyyannaa socho'u didanii bosonatti nammanii naannicha wal waraansatti galchan. Haala kanaan Abshaalumaa Abiyyi Ahmed duumessa wal waraansaa hamaa yeroo ammaa Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa haguugee jiruuf karaa saaqee tumsa kaabaa amma na waraanuuf qophaa'aa jira jedhee waatu kana akka uumu sababa kan ta'e bu'aa tilmaama dogongora Abiyyi ta'uu jala sararanii himuun barbaachisaadha. Gaafa warra lola irratti isaaf tumsan moggaatti gatee waliigaltee Pirootooriyaa mallatteessu humnoonni Tigraay Isaayyaas irra aarii guddaa waan qabaniif isaan akka xiyyaa eboo of dura iriirsee jaarsa kuufisa jedhee abdatee ture. Dubbiin akka inni yaade hin taane tooftaan jalqabaa fashaloofnaan itti aarsee humnoota Tigraay bakka lamatti qoode murannoo tokko qabadhee murannoo dideef Shaabiyaa walitti cafaqa jedhee socho'e. Ammas akka inni yaade hin taane namoota muraasa malee waraanni Tigraay dhaaba TPLF waliin hiriiree inumaatu soosaaleen inni humnoota Tigraay qoqqooduuf doorsisuuf fayyadame jara gara bobbaa Isaayyaasitti achi dhiibe. Dabalataanis humnoota Amaaraa kan gaafa Tigraayitti duula dhimma ittiin bahe gaafa araaramu ganees diinomsuun xiiqiin Isaayyaasitti firoomse. Haala kanaan tooftaan Abshaalummaa Abiyyi Ahmed kan abbaan fedhe gaafa rakkate fayyadame gaafa rakkoo bahe gatu sun raawwataan garee hunda madeessite diina waloo murannaa cufatu isa goote. Akkuma Abrahaam Linki jedhe namoota muraasa yeroo hamaa tokkoof sobuu dandeessa ta'a garuu ammoo namoota hunda yeroo mara sobuu hin dandeessu. Oolee bulee namu soba keetti dammaqa jechuudha. Abiyyis kanumatu isa mudate. Namni kun dhiiga Oromootiin erga aangootti bahee booda ganamumaan Oromoo ganee humnoota garagaraa waliin tumsa tolfatee nutti garagale. Lakki dura boolutti mari'annee mana keenya qulqulleeffannaa tokkummaa cimsine yoo tumsi ala barbaachise tarsimoo baafannee itti deemna jenneen. Oromoon gowwaadha. Siyaasni shiraa fi abshaalummaa gaafatti sana natu itti beeka jedhee siinqee fi bokkuu tarkaanfatee deeme. Warri lakki karaan kun sirrii miti jedheen dura dhaabbachuu yaale balleessuuf Oromoo guuzii waammatee qe'ee Oromootti ibidda qabe. Har'a ammoo tumsa kaleessa jaratti Oromootti duulchise sanaan wal dhabnaan saba kaleessa tuffate akka gowwaatti lakkaa'ee ture sanatti kooluu galuuf dhufe. Sabboonummaan kaleessa Oromoo xiqqeesse jedhe busheessee ture san har'a akka humna ittisa fayyadamuu barbaada. Oromummaan tan gaafa quufaa xinneeffatanii gaafa rakkatan itti baqatanii hin taatu. Dhaamsa Abiyyiif ta'e Isaayyaasiif qabnu kanam. Isaayyaasiin kaleessa tumsa qabsoo waggoota dheeraa uummatni Eertiraa Oromoo waliin qabaachaa turan irraanfatte. Qabsaa'ota Oromoo waggoota hedduu si waliin qabsaa'aa turan dhiifte. Abiyyi qophaa isaa filatte. Gaafa Abiyyi akka hoogganaa Itoophiyaatti fudhatte hadha iyyannaa wal dhabduun Oromummaa itti uffitte nuuf hin deebiftu jennaan. Isaayyaas ta'e warra biraatiin Oromummaan afaanii buufadhaa jaala keessan kaleessaa diina keessan har'aa Abiyyi Ahmed akkuma duraa kophaatti fudhatan ammas dhuunfaan irratti fuulleffadhaa jennaani. Abiyyi Ahmediin kaleessa Oromoo waliin marii diddee warra biraa waliin tumsa tolfachuu filatte. Har'a gaafa sitti garagalan muddamte balaa ofii uumte irkifatte nuttiin hin galtuun achumatti of danda'i jennaan. Badiin kaleessa hanqatee sirna har'a Oromoo kumaatamaan ajjeese miiliyoonaan balleessee fi irraa buqqisaa jiru daboo bahii ofirraa tursiis jechuun tuffiidha. Gabaabumatti ejjennoon keenya kana lola hin barbaannu kan hanga har'aatu biyya kasaarsee jira. Garee lola barbaadu kamiifiyyuu guuzii hin bannu. Daboo qe'ee keessaa ofirraa buqqisuuf daboo alaa hin barbaachisu. Nuti ni keenya rakkoo diidaa nutti dhufuu malu ofirraa facaasuufis Abiyyi nu barbaachisu. Abiyyi sadarkaa amma jiru kanatti Oromoof ba'aa malee bu'aa hin qabu. Kaapitaala siyaasaa qabaachaa turre sana muka citaatti osoo bu'uu guddaa xiqqaatti osoo kijibuu qisaasessee fixee idaa kuntaalaan baadhataa deemaa jira. Ollaa maraan wal kilaafee diina godhatee jira. Addunyaa maraa sobee amanamummaa hamma firiixaa fi geessuu dhabee jira. Yeroo kanatti Oromoon Abiyyi cinaa dhaabbachuun xurii isaatiin laaqamanii idaa inni kuuffate kana mara ofitti fudhachuu waliin
kufuu fida. Ammatti hattuu fi saamtuu daraa keessa uummata keenya qorqaa jirtu ofirraa facaasu irratti fuulleeffanna. Mana keenya qulqulleeffannee tokkummaa maatii deeffanna. Bu'uura cimaarra ejjenne ollaa dhiyoo fi fagoo akka dhufetti isa keessummeessuuf qophoofna. Taalloo hadha irraa dandamachuudhaaf jecha qorsa boruun nyaqarsa nutti ta'u ni liqimsina. Uummataa fi biyyoota maraa waliin tumsa tarsiimoo dantaa waloo bu'uura godhate kan nageenyaa fi misooma dhalootatti dabaru mirkaneessuudhaaf dandeessisu ni ijaarranna. Imala karaa dheeraa deemaa waan jirruuf fageessinee of dura ilaalla. Gufuu har'a nu dhooftu of jalaa buqqisaa. Hallayyaa gamaatiif ammumarraa riqicha qopheeffannaa jechuudhaan Jawaar Mohaammed barruu isaa goolaba. Taayyee Dandaas dhimma Isaayyaasiin wal qabatee akkas jechuudhaan eegala. Oromummaa tapha qumaaraa jidduu tanas dubbiin biraa as baate ajandichi Oromoo fi Isaayyaas ta'ee danuutu irraa mari'ata. Hasan pirezidaantii Isaayyaasistaan guyyaa bilisummaa Eertiraa waggaa 34ffaa Oromummaa fi Kuush tuquutu dhimmicha kaase. Sun qareeyyiin Oromoo guddoo eekamsiise. Warra kaanis yaada gama ofii kennachiise. Kanaaf burjaajiin mormaa fi falmii dalagaa hin malle maddisiise. Burjaajiin kun ammoo qormaatota gaafii daabboo haqaa fi nagaa jajjaban guddoo cinqamanii turan yeroof ta'u hafuura fudhachiise. Burjaajii kana qulqulleessuun deebii karaa qabsiisuun kanaaf fayyisise. Akka namiifuu ifa ta'uun hiika Oromummaa irraa haa kaanu jechi xaxamaa miti. Gabaabumatti Oromoo ta'u jechaadha. Oromoo jechuu irratti maxxantummaa uumaa dabaluu tolfama. Akkuma Amaarummaa, Tigrummaa, Somaalummaa, Afaarummaa, Sidaamummaa, Walaayittummaa fi Guumummaa sana eenyummaa aadaa ibsuun alatti hiika addaa hin qabu. Kanaafuu Oromummaan akka yaada xaxamaatti ilaalamuu hin malu. Jechi kun ibsoota eenyummaa aadaa Oromoo qofa agarsiisa. Abbaan eenyummaa kana Oromoon ammoo uummata nagaa jaallatu hojjete bulaa nama kabaju rakkataa gargaaru waadaaf amanamummaa haqaaf tumsaa fi keessummaa simatu ta'uun ni beekama. Uummanni Oromoo bilisummaa walqixxummaa haqa nagaa fi misooma waaraaf qabsaa turuun isaa ni yaadatama. Motorri qabsoo sana immoo sabboonummaa jedhama. Sabboonummaan Oromoo kun qajeelotti bilisummaa walqixxummaa haqummaa nagummaa obbolummaa seerummaa gaafatamummaa fi faayidaa walootiin qajeelfama. Qabsoon qeerroo inni bara 2008 haga bara 2010 gaggeeffame miiltoo kana keessatti ilaalama. Qabsoon nagaa fi seera qabeessa ture kun danuudhaan dinqisiifamuun isaas ni yaadatama. Adeemsaan ammoo tumsa qabatamaa uummata Itoophiyaa keessattuu kan faannoo Amaaraatiin bitootessa bara 2010 qabsicha jijjiirama Itoophiyaatti fi addunyaa abdatte fideera. Garuu jijjiiramichi murannoo qubaarota shirootumaa fi hammeenya ofiin dhaadataniin butameera. Obbo Taayyee Dandaa yaada isaa goolabbii irratti akkas jechuudhaan xumura. Addunyaa qaroomaa kana keessatti eenyummaan kamuu kan saba kan amantaa kan naannoo kan ogummaa yookaan kan biraa kabajamu malee falmisiisuu hin malle. Tokko kan irraa callisiisuun faarsuun yookaan gadaantummaan arrabsuun wallaala. Hawaasni addunyaa martuun duudhaalee mishoo akka amanamummaa gaarummaa gootummaa haqummaa fi kan kana fakkaatan ni jabeessa. Amaloota hamoo akka hannaa kijibaa gantummaa cubbuu talliisummaa fi kan kana fakkaatan garuu arrabsuun yakkoomsa. Uummanni Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa jiraatu ammoo aadaa fi duudhaan qofa osoo hin taane guddoo wal fakkaata. Hiyyummaa fi jeeqummaa hawaasummaa nam tolchee harka isaa hin qabne keessa bahus ni barbaada. Dubbii guddoon siyaasa keenya shiraa fi qumaararraa qulqulleessuun mata kaayuu fi eenyummaa tokko ta'e kana ajendaalee waloo irratti qindeessuun gara tumsa nagaa fi misooma wayiitti ceesuun mala sirrii natti fakkaata jechuudhaan Taayyee Dandaa dubbii isaa goolaba. Wanta dhaabbataa ta'e yookaan immoo dhaloota kana dhalootatti dabarsee ceesisuu kan danda'u namoonni cimaa jedhan kun bari borga nama dhabamuu danda'u bari gaafa sanatti gaafa inni darbu faana darbuu danda'u bari warri dhiibanii bakka cibtiidhaan dhufan waliin dhabamuu danda'u garuu hangaataa kamiin ijaaramaa dhufeera. Ijaarsi gaariin jira inni kan bari Itoophiyaa kan jennu Itoophiyaa ijaarraa tokkoof walakkaa bari sirna wal fakkaataadhaan waan ijaarameedhaaf bari namni chochoosuu dadhabee dhaloonni irratti dhume kichuu meeqatti fottoke dhaloonni dhalatee guddatee xiqqoo irratti dhumaa jira. Akaakayyuu irra ga'ee bari waa'een Itoophiyaa diina jenne diinummaa kana maaliif ofirraa buqqisuu dadhabne imaammata waggaa 150 mililik akkas godhe heddanni godhe maaliif hin buqqisnu har'a isa buqqisuu isaa irratti kan mari'achuu qabnu innummaa godhe waan godhe darbeera inni lafarratti godhame garuu dhaloonni maaliif of ta'uu dadhabe of yoo ta'u Oromoo haa ta'u Oromoo yoo ta'e immoo waan isaa fi waliif haa qoodu hojii
har'a bari ala Oromoo miti halagaa kaleessa argitee halagaa akkaataatti qubachiisetu jira bari haalota kana argitee warra kana keessaa badii dalage ara Oromoo kana hundatu dhumamoo akkam ta'uu qaba sirna kanatti argitee warra galii gale kana sirna kana keessaa akkamitti dhaloota kana barsiisnee gara duubatti deebisuu dandeenya gara Oromootti mana Oromoo akka inni ijaaru akka inni of ta'u kaleessa maaltu rakkoo sana achisa geesse rakkoo kaleessa achisa geesse irraa har'allee barannee dhaloota Oromoo kana keessaan ofitti deebisuu dadhabuuni dadhabbina keenya isa lammaffaadhaa jedheen fudhadhaan argitee dadhabbina keenya isa kaleessaa miti namni tokko barate gaafa jedhamu bari dhaloota hin baranne sana barsiisuu yoo danda'edha namni tokko barate kan jedhamu argitee barsiisaa cimaan tokko bari barataa 1000 barsiisuu ni danda'a barataa tokko barsiisaa tokko garuu barsiisaan inni TTI'dhaan sana barsiisee moo digirii maastersii barsiisuu ni danda'a barataan achi keessaa baratee ba'uu jechuudha. Kanaafiyyuu ani irra caalaatti yeroo keenya kan gubnu wantoota argitee nuuf furmaata fiduu hin dandeenye irratti yeroo keenya yoo hin gubne gaariidha jechuudha. Namni suni wanta tokko harkaan hin jirretti waan nama harka waan abaluun akkas godhe abaluun akkas ta'e abaluu bira maal qabame Juwaaris bilisummaa biyya kana arguu falata garuu ni ta'a akkaataa amma jirutti itoo falataa ta'e mana hidhaa keessa waggaa 2 hanga kana akkanayyuu hin godhan. Rakkoon keenyis isa kana inni sun iyyuu deebi'ee nu gaagaate argitee lubbuumti isaayyuu nu cimmina Oromoon hanga tokko kaleessa tokkummaa sanaanii hanga kana sodaa Oromooti bari sana keessaa baasuun iyyuu waa tokko meeqatutti dhabame battee falaalame akkaataatti dhabamani karuma nagaatti kan qabsaa turani. mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Saudi Arabiyaatti duutii itti murtaa'e baraaruuf xiyyeeffannaa olaanaa fi saffisaan hojjechuu akka qabu maatiin lammiilee kanaa fi namoonni itti dhiyeenyaan dhimmicha hordofan waamicha dhiyeessan. Lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti duutii itti murtaa'e mootummaan Itoophiyaa baraaruu dhabuun yaaddoo guddaa lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan ta'ee jira. Sababni mootummaan Itoophiyaa lammiilee kana du'a irraa baraaruu dadhabeef sababa rakkoo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa jidduu jiruuf ta'uu kan himan maddeen dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofan. Kun ammoo lammiilee biyyattii kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraataniif yaaddoo guddaadha jedhu. Mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee isaa tiksuu fi hordofuu qaba jechuun mootummaan lammiilee biyyoota ormaa jiraniif xiyyeeffannaa akka kennu gaafatanii jiru. Lammiilee duutii itti murtaa'e kanneen baraaruuf mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo olaanaan akka hojjetus gaafatanii jiru. Gareen Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el kibba Tigraay humnaan seenuun sarara diimaadha jedhan bulchaan godina kibba Tigraay Haftuu Kiyooriyos bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu erga aangorraa kaafame as gareen Gabratsiyoon godinaalee Tigraay adda addaatti jijjiirama hooggansaa taasisaa tureera. Haa ta'u malee hanga ammaatti godina kibba Tigraay keessatti jijjiiramni hooggansaa hin jiru. Sababa mormii ummataatiin dhimmichi rarra'ee kan jiru yoo ta'u bulchiinsa godinichaa obbo Haftuu Kiyooriyos haalicha ilaalchisuun BBC afaan Tigraayitiif yaada kennaniiru. Qawwee qabatanii gara kibba Tigraay seenuuf yaaluun sarara diimaadha jedhan bulchaan godinichaa. Humni kun kan gochuuf yoo murteesse miidhaan Tigraay irra gahuu malu baay'ee hamaadha. Bifa qindaa'ee ni qabsoofna shakkiin hin jiru. Hunda caalaa uummanni kibba Tigraay haala kana gurmaa'ee ittisuuf dandeettii qaba jedhe obbo Haftuu Kiyooriyos. Dhiheenya kana magaalota kibba Tigraay keessatti mormiin gaggeeffamaa turuun ni yaadatama jedhan obbo Haftuun. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.